Hello hordoftoota akkasuma barattoota multi-skill media nagaan koo bakka jirtanitti sinaa qaqqabu. Har'agaa barnoota maatimaatiksii unit 2 paartii tokkoffaa jalqabnee jirra. Gaaffiin keessan na qaqqabee jira baay'een keessani. Maatimaatiksii chapter 2 nu jalqabii jechaa turtanii egaa kunoo isinii qopheesseen jira. Mee waliin itti fufna gaa barumsa keenya. Unit 2 mata dureen isaa the number system jedha. Kun immoo sistema lakkoofsaa yookiin immoo sirna lakkoofsaa jechuudha. Sirna lakkoofsaa kana gaa waliin ilaallaa. Kana ilaaluuf egaa dhuma irratti gaa wanti isin beekuu qabdan sirna lakkoofsaa kana keessatti rational number maal akka ta'e ibsuu danda'uu qabdu. What is rational number? Locate rational numbers on number line. Sarara yookiin immoo sarara xiyya jiru irratti nambarii rational number ibsuu danda'uu qabdu. Akkasuma irrational number illee beekuu qabna. Locate some irrational numbers on number line. Number line kan jennu gaa xiyya lakkoofsaati. Xiyyi lakkoofsaa bahaa akkasuma gara from left to right jira. Isaan kana keessaa dirqama argisiisuu qabna jechuudha gaa rational numberies, irrational numberies akkasuma real numberii maal fa'aa akka ta'an classify real numbers as rational or irrational. Real numberiin warri rationalitti qoodaman akkasuma irrationalitti warri qoodaman solve mathematical problems akkasuma gaaffiiwwan jiran solve gootanii warra kana jechuudha kan isin dhuma chapterii kana irratti beekuu qabdani. Akkasuma gaa content yookiin gabaabsinee qabiyyee barnoota keenyaa gaa yoo nuti ilaalle revision of natural and integer ni ilaalla yookiin immoo revise goona. Kana barattanii jirtu waan ta'eef kutaa gadaanaa irratti natural number maal akka ta'an, integer maal akka ta'an jalqaba chapterii keenyaa irratti revise goona. Sets rational numbers yookiin immoo tuutota rational numberii akkasuma irrational numberii, real numberii, application isaanii yookiin immoo eessatti akka isaan apply ta'an dhuma irratti immoo summarize goonee gaaffiiwwan chapterii dhuma irra jiran hojjennaa jechuudha. Kun egaa qabiyyee boqonnaa lama keessa jirudha gabaabaadhumatti. Egaa boqonnaa jalqaba chapterii lama akkasuma mata duree jalqabaarraa yookiin immoo toppikii jalqabaarraa yookaan revision of natural number jechuudha. Revision of natural number fi integeridha. Kun immoo keessa deebii natural number fi integerii jechuu isaati jechuudha. In the previous grade you learned number system. Egaa sirna lakkoofsaa kutaa gadaanaatti barattaniitu jechuudha. Kanneen akka natural number yookiin immoo lakkoofsa uumamaa, lakkoofsa integerii, lakkoofsa raashinarii isaan kana barattanii jirtu jechuudha. Amma gaasitti maal goona irra deebinaa jechuudha. In this unit, after revising the properties of natural numbers, integers and the natural rational number, you will continue to learn about irrational numbers and the real numbers. Boqonnaa kana keessatti gaa lakkoofsota uumamaa fi lakkoofsota integerii akkasuma rational numberii erga keessa deebinee booddee gara booddeetti immoo rational numberii fi real numberii barannaa nuun jedha jechuudha. Okay, gaafatti seennu when we come to the simple notes from your grade 7 mathematics lesson, you recall that kutaa torbatti gaa akkuma barattanitti the set of natural number tuutota lakkoofsa uumamaa warri jedhan capital N dhaan akka bakka bu'an yookiin immoo notationiin isaanii N akka ta'e barattaniitu. Egaa natural numberii lakkoofsa meeqarraa ka'a? Tokkorraa ka'ee gara positiiviitti itti fufaa jechuudha. 1, 2, 3, 4 jenne positive numberiin gara positive numberiin itti fufugaa natural numberiin. Natural numberiin meeqarraa ka'uu qabaa? Tokkorraa ka'uu qabaa jechuudha. Okay, integeriin immoo z dhaan bakka bu'aa. Iddoo bu'eensaa z dha. Inni gara negatiiviittis 0 dabalatee gara positiiviittis maal ta'a jechuudha? Itti fufa jechuudha. Okay? It is continue to negative and also positive including 0. Gidan zeros dabalatee gara positiiviittis gara negatiiviittis lakkoofsi itti fufaan integerii jenna jechuudha.
Egaan akka seera Euclid's division lemma kan jedhutti lakkoofsota akkamitti seera wayii kaa'ee ture egaa Euclid's division seerri kun maal jedhaa? Give a non-negative integer A and positive integer B. There exist unique non-negative integers Q and R satisfying this equation. Kana jechuun maal jechuudha? Lakkoofsa tokko negatiivii kan hin ta'in integerii keessaa fudhannee akkasuma positive integerii keessaa A fi B yoo fudhanne jechuudha. Non-negative integerii A fudhannee positive integerii B fudhannee lakkoofsonni kuni non-negative integer Q fi R maal godhu? Seera equationii amma armaan gadii kana hin guutu jechuudha. Hin guutu. For example, A is equal to B times Q. A is equal to B times Q plus R, with 0 is less than or equal to R, B, R is less than B. Egaa 0 irra xiqqaa yookiin wal qixa R ta'ee, R'n immoo irra xiqqaa B ta'ee, equationii kana maal godhu jechuudha? Satisfy godhu yookiin immoo hin guutu jechuudha. Hin guutu jechuudha. Egaa seera kana guutanii yoo argaman maal jennaan isin fakkaata? A kanaan maal jennaa? A is dividend jenna, Q is quotient, B is divisor, R is remainder. Kana jechuun A'n kun maalidha? Hirmamaadha. Quotientiin immoo ga'aadha. Divisoriin immoo hirmaataadha. Remainderiin immoo hafteedha jechuudha. Egaa seerri Euclid's division lemmaan kun seera hiruuti jechuudha. Seera hiruu lakkoofsota integerii non-negative ta'an A fi B qabaannee A'n kun egaa A yookiin dividend is equal to B times Q plus R dha jechuudha. R jedheetu equationii kana lafa kaa'ee jechuudha. Mee fakkeenyaaf gaafa example hojjennu sirriitti isinii galuu danda'a. Find the unique quotient and the remainder when the positive integer 38 divided by 4. Argitanii? Lakkoofsi integerii positive ta'e tokko positive 38 afuriif yoo hirre maal isaa barbaade? Ga'ee isaa fi haftee isaa barbaade jedha jechuudha. Kana maal fayyadamna jechuudha? Seera namichi kun lafa kaa'ee fayyadamna jechuudha. Seera namichi kun lafa kaa'ee fayyadamne lakkoofsa kana hirree ga'ee isaa fi haftee isaa keenya jechuudha. B'nis akkasuma 5 is divided by 14. 5 immoo 14 yoo hirree haftee isaanii fi ga'ee isaanii keenya jechuudha. To solve for A, the given is dividend. Dividend jechuun maal jedhanne? Hiramaa. Hiramaan A is equal to 38. Hiramaan keenya 38. Divisor hirmaataan keenya immoo 4. Determine unique numbers Q and R. Maal bakka barbaadna jechuudha? Ga'ee fi hafteedha jechuudha. Quotient is ga'ee, remainder is hafteedha jechuudha. Kana gochuu fi formulaa wayii fayyadamna. Formulaan sun formulaa hiruuti jechuudha. Formulaa hiruu kana erga keewwanne booda maal goona? Solve gochuudhaaf as maal keewwanna? Hiramaa keenya jechuudha. 38 hiramaadha. 4 hirmaataadha. Yeroo 38 4 yeroo hirru meeqa ga'a? 9 jechuudha. 9 gizee 4 yoo baay'isne meeqa dhufa? 36 dhufa. 36 kana 38 jala kaawwannee maal goona jechuudha? Hin hir'isna jechuudha. 38 irraa 36 gaafa hir'isnu meeqa dhufa? 2 jechuudha. 2 afuriif hiruu dandeenya? Hin dandeenyu jechuudha. 2 afurii gadi waan ta'eef. Kanaaf 2 kun hafteedha. 4 hirmaataadha. 9 ga'eedha jechuudha. So number 2 is remainder yookiin haftee. 4 is divisor yookiin hirmaataa. 9 is quotient yookiin ga'eedha. 38 immoo dividend yookiin immoo hiramaa jennee keenya jechuudha. Hiramaa jennee keenya. Equationii duraa sanaan kaa'uudhaaf maal goona jechuudha? A is equal to B times Q plus R jedhamiti. A'n keenya meeqa jechuudha? 38 dha jechuudha. Kun A dha. 4 jechuun hirmaataadha. B dha jechuudha. Kuni 9 quotientidha. Q dha. Kun Q keenya jechuudha. Kun Q dha. Kun
B dha, kun B dha, kun immoo A dha. This one is R. R formula sanaan keenya jechuudha. A is equal to B times Q plus R. 38 wal qixa 4 baay'isuu 9 ida'uu 2 jechuudha. Argitanii equation kanaan keenya jechuudha. So when we divided 38 by 4 we get quotient or Q is equal to 9 and remainder is 2. Haala kanaan calculate goone keenya jechuudha. Formulaan kun kitaaba keessanirra jira. Maalidha jettanii yoo isinii galuu baate egaa qalaalumatti yookiin gabaabumatti barumsa kana raawwachuu dandeessu jechuudha. Biisaa yeroo hojjennu immoo haaluma wal fakkaataan jechuudha kan nuti hojjennu. Jalqaba formulaa keenya yookiin immoo formulaa hiruu keenya kaawwanna. Sana booda hiramaa kaawwanna, hirmaataa kaawwanna. Amma 5 hiruu 14 jechuudha. 5 14 hiruu dandeenyaa? Hin dandeenyu. Kanaaf maal goona? 0 dha jechuudha. 0 keenya 0 baay'isuu 14 0 ta'a. 5 irraa 0 yoo hir'ifne maal tafa? 5 tafa jechuudha. 5 tafa jechuudha. Kanaaf egaa seera division lammaa sana keessatti egaa haala kanaan jechuudha kan nuti calculate goonu. Yeroo keenyus egaa hafteen keenya 5 ta'uusaa, hirmaataan keenya 14, quotientiin keenya 0, dividendiin keenya 5 dha. Equation sanaan gaafa keewwannu immoo 5 is equal to 40 times 0 plus 5 ta'a jechuudha. 5 ta'a jechuudha. Okay. Haala kanaan calculate goona. Kanarraa quotientiin keenya 0, remainderiin keenya 5 dha jechuudha. Haala kanaan egaa calculate kan nuti goonu egaa exampleonni jijjiiru kitaaba keessanirraa fakkeenyaaf gaaffiin itti aanee jiru diirra kan jiru darbee tan isinii hojjedhe diirra kan jiru hiramaan 82574 divisioniin divisioniin kun xiqqoo dogongoradha. Ishii kana balleessa. Okay. Division kuni 8 ta'uu qaba. Kuni 8 dha. Kun immoo akkasidha jechuudha. Sirreessee jira. Okay. Kanaaf dividendiin keenya 2574, divisioniin keenya immoo 8 dha. Kana gaa 8f gaafa hirru 321 dhufa. 321 8 yoo baay'iftan qoonneeti jechuudha kan nuti hirru. Maal goona jalqaba 25 8f irraa 25 8f yoo hirre 3 gaa 8 24 kanarraa 25 yoo hir'istan meeqa ta'a? Tokkodha. Tokko kaawwattu. 7 ishii kan immoo gadi buufattanii 17 jettu. 17 8f yoo hirtan 2 ga'a. 2 gizee 8 16 kaawwattu. 16 17 kanarraa yoo hir'istan meeqa argattu? Tokko argattu. Tokko kaawwattanii 4 gaarana kan jirtu kana gaditti fiddu 14 ta'a jechuudha. 14 kana 8f yoo hirtan meeqa? Tokko gizee 8 dha. 14 irraa 8 6 dhufa jechuudha. Bakka finnee jirra jechuudha. Kanaaf egaa 6 isheen hafte kun maal taati? Remainderiidha. Divisoriin keenya 8 321 quotientiidha. Kun immoo dividendiidha jechuudha. Kanaan bifa equationii keessaniitiin haala kanaan keenya jechuudha. Q'n keenya 321, remainderiin keenya 6 dha jechuudha. Haala kanaan egaa kan nuti calculate goonu egaan for two positive integers A and B in the division lemma, we say A is divisible by B if the remainder is R is equal to 0. Seera kana keessatti maal jedhanitti fakkaata? A'n hiramaa B'ti jechuudhaaf A'n B'dhaaf guutummaan guutuutti hirama jechuudhaaf yoo hafteen isaa meeqa ta'edha? 0 yoo ta'edha jechuudha. A is divisible by B yoo jenne yoo hafteensaa 0 ta'edha jechuudha. Fakkeenyaaf 8 4 yoo hirre meeqa ol ga'a?
8 afuriif 2 waan ta'eef hafteensaa 0dha. This is divisible. Guutummaan guutuutti hirameera jechuudha. Egaan exercise kitaaba keessan irra 2.2 jira. Exerciseota kana tokko tokkoon egaa calculate goona. Inni tokkoffaan maal jedhaa? For each of the following pairs of numbers, let A be the first number of the pair and B is the second number. Find Q and R. Egaa lakkoofsi lama kennamanii jiru asirratti. A fi B kennamaniiru. Asirratti egaa Q fi R barbaadi yookiin immoo quotientii fi remainder hafteef gahee barbaadi nuun jedha jechuudha. Bifuma kana duraa hojjenne sanaan hojjettu jechuudha. Akkuma kana duraa formulaa sana keessa gashinee hojjenneen hojjettu. Deebii isaanis ni kaa'ee darbaan asitti. Q'n keenya 4 ta'a kan Atii fi N keenya meeqa 14 B'n 3dha. Asirratti gaafa calculate gootan equationii duraa sana fayyadamtanii gaheensaa 4 hafteen 2 ta'a jechuudha. B irra kan jiru kun immoo 116 fi 7dha kennamni isaa. Kana jechuun maal jechuudha seetanii? Ishiin kun A'dha. Ishiin kun A'dha. Ishiin kun immoo B'dha jechuudha. B'dha. A kana B irraa jechuudha. A kana B'dhaaf gaafa hirtan equationii dhuma duraa sana fayyadamtanii A hiruu B jechuudha. A hiruu B jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Karaa biraa 116 hiruu 7 yoo jettan meeqa arganna jechuudha? Hafteen keenya jalqaba 11 kana fudhannee 11 7f meeqa? 1 gisee 7 7 11 irraa 7 yoo dhuftan meeqa tafa? 11 irraa 7 4 tafa. 4 gadi buufannee 6 buufannaa. 6 ishii kana gaditti finna jechuudha. 46 7f yoo hirre meeqa gaa? 6 jechuudha. 6 7 gisee 6 46dha. Okay. 6 gisee 7 42 dhufa jechuudha. 42 asirraa hafteen keenya meeqa ta'a? 4dha jechuudha. 4. Kanaaf hafteen keenya 4 gaheensaa immoo 16 ta'a jechuudha. 16 ta'a jechuudha. Bifa kanaan calculate gootu jechuudha. Warra hafanis kan itti aanu kanaaf deebiinsaa 95 0dha hafteeni. Inni itti aanu 0dha ga'eeni hafteen 24 25 36 hiruu waan hin danda'amneef jechuudha. Inni dhumaa 987 hiruu 16 ga'eensaa 61 hafteen 11 dhufa jechuudha. Kana calculate godhaa. Gaaffiin kun yoo isin hin galle immoo comment irratti gaaffiin kun hin galle jettanii naa barreessuu dandeessu. Lammaffaan find the unique quotient and the remainder. Kunis wal fakkaataadhumadha. 31 jahaaf gaafa hirru ga'eesaa fi hafteesaa nutti yookiin barbaadisiniin jedha jechuudha. 31 jahaaf yoo hirtan egaa ga'eensaa 5 remainderiin 1 ta'a jechuudha. Kana jechuun 31 hiruu meeqa? 6 jechuudha. 31 jahaaf yoo hirtan meeqa? 5 gisee 6 30 dhufa. Meeqa tafa? Tokkittii tafa jechuudha. Haala kanaan egaa calculate kan nuti goonu. Kanaaf equationii sanaan kaa'uu yoo barbaaddan immoo 31 walqixa 6 baay'isuu 5 ida'uu 1ti jechuudha. 31 hiramaa 6 hirmaataa 5 ga'ee 1 hafteedha jechuudha. Hafteedha. Haala kanaan calculate goona. Inni sadaffaan find 4 positive integers when divided by 4 leaves remainder. Lakkoofsota positive ta'anii 4 hiramanii hafteen isaanii 3 kan ta'u barbaadii jedha jechuudha. Argitanii lakkoofsota 4 hiramanii hafteen isaanii 3 kan ta'e barbaadii jedha jechuudha kun. Kana calculate gochuufi mee fakkeenyaaf let's choose 4 value of k to find different n value. Mee k keenya lakkoofsa 4 fudhataa deemna jechuudha. Mee k 0 yoo ta'e k0 yoo fudhanne n is equal to 4 times 0 plus 3 is equal to 3 jechuudha. Asitti lakkoofsi keenya gaa 4 ga'eensaa 4 ta'ee hirmaataan 4 ga'een 0 hafteen 3 kan inni ta'u yoo lakkoofsi keenya meeqa ta'edha? 3 yoo ta'edha jechuudha. Keen keenya immoo yookiin nneen keenya tokko fudhannee immoo
tokko fudhannee kun maa'inni kun hirmaataa hiramaan tokko ga'een 3 kan inni ta'u remenderiin 3 kan inni ta'u yoo 7 ta'edha jechuudha. 7 afuriif yoo hirre tokko ga'een meeqa ta'a jechuudha? 3 ta'a jechuudha. 3 ta'a. Isa sadaffaa irratti immoo 11 fudhanna. 11 afuriif yoo hirre meeqa ga'a? 2 ga'eet meeqa ta'a? 3 ta'a. Haala kanaan kaalkuleet goona jechuudha. Lakkoofsonni arfan afuriif hiramanii hafteen isaanii 3 ta'u meeqadha? 3 7 11 15 ta'uu jechuudha. Walumaa galatti 3 7 11 15 haala kanaan kaalkuleet gochuu dandeenya. Arfaffaan a man has birri 68. He plans to buy items such that each cost birr 7. Kana jechuun namichi tokko birrii meeqa qaba? 68 qaba. Birrii 68 qaba. Maal karoorsee wantoota gatiin isaanii birrii 7 ta'e tokko bituu barbaade jechuudha. If he needs birri 5 to remain, birriin 5 immoo akkama boorsaatti hafuuf barbaadeera. Birriin 5 boorsaatti akka hafuuf barbaadeera. Wantoota birrii 7 bituu barbaada. Birriin inni qabu immoo 68dha jechuudha. Kanaafiyyuu what is the maximum number of items he can buy? Baay'inni wanta inni bituu barbaade sun meeqadha jedha jechuudha. Argitanii? Kanaaf jalqaba kana kaalkuleet gochuuf maal goona? Birrii inni qaburraa haftee inni boorsaatti hambifachuu barbaada 5 irraa hir'isna jechuudha. 68 irraa yoo 5 hir'isne birrii 63 kanaan jechuudha kan inni bitu. Kanaaf 63 maaliif hiruudha jechuudha? Gabaabumatti 7 hiruudha jechuudha. 63 7 yookiin immoo wantoota inni bituu barbaade sana gatii 7 kan inni bituu barbaade waan ta'eef 63 7 yoo hirre meeqa bita jechuudha? Wantoota sana 9 bita jechuudha. 9 bita jechuudha. Kanaaf wantoonni inni bituu barbaade sun baay'inni isaanii 9 ta'a jechuudha. Okay. Let us continue. Find the remainder of this equation. 5m plus 1, 5m plus 3, 5m plus 6 over 5 jedha. 4m is non-negative integer. m in keenya non-negative integer dha. Non-negative integer jechuun immoo positive integer 0 ol jiran fudhannee bakka m kana buusaa yoo deemtan egaa hafteensaa calculate godhaa isinii 0 dha kan inni dhufu. 0 positive integer bakka kana buusaati 5 fira tokkorraa kaasaati gara positive integeritti yoo kaastan ga'eensaa 0 dhufa. Okay. Itti aansuudhaan mata dureen barnoota keenyaatti aanu prime number and composite number dha. Prime number and composite number. Prime number and composite number jechuun lakkoofsota kopxii fi lakkoofsota compositii jechuudha. Prime number jechuun lakkoofsota kopxiiti. Composite jechuun immoo lakkoofsota composite jechuudha. In this subsection you will confirm important facts about prime and composite numbers. Egaan mata duree kana jalatti kan nuti hubannu waa'ee prime number fi composite numberiti jedha. Egaan akka isin refresh taataniif gaaffii kanan isin gaafadha jedha. Fill the blanks of make statement correct using the number 3 and 12. Lakkoofsota 3 fi 12 fayyadamuudhaan bakka duwwaa armaan gadii kana guutiitii hima kana sirrii taasisii jedha jechuudha. Argitanii? Bakka duwwaa is factor of dash. Dash is factor of dash. Bakka duwwaan factory bakka duwwaati. Meeqa lakkoofsa 3 fi 12 qofa irratti jechuudha kan nuti hundoofnu laata. 3 fi 12 irratti hundoofneet bakka duwwaa kana guunna jechuudha. Dash is factor of dash kan jennu number 3 is the factor of 12 ta'a jechuudha. Lakkoofsi kamiyyuu haftee malee hirmamee lakkoofsa guutuu tokko hin kenna yoo ta'e factory isaati jenna jechuudha. 12 amma 3 factory dha jechuudha. 12 3 yoo hirtan meeqa 4 ta'a mitiire 4 baay'isuu 3 12 dhufa factory isaati jechuudha. Kanaaf 1 3 4 6 12 factory dha jechuudha 12f. And dash is divisible by dash. Dash is divisible by dash. Bakka duwwaan hirmamaa bakka duwwaati jechuudha. 12 hirmamaa 3 jechuudha. Hirmamaa 3.
Dash is multiple of 5. Dash is bakka duwwaan baay'ata bakka duwwaati. 12 baay'ataa meeqaati? 3 jechuudha. Maaliif 3 baay'isuu 4 12 waan ta'uuf 12 baay'ataa 3 jechuudha. Lakkoofsa kan ta'een baay'atee 12 ni arganna jechuudha. 3 lakkoofsa wayyoo baay'isne 12 waan argannuuf 12 multiple of 3 jenna jechuudha. Okay. Ammas examplein itti fufee jira. Example kana gaa maal jedha isinitti fakkaata? Exercising kuni for each of the following statements write true if the statement is correct and false otherwise. Yoo inni armaan gadii sirrii ta'e dhugaa gashitaa, yoo sirrii miti ta'e immoo soba jettaa jechuudha. If your answer is false, give justification why it is false. Yoo deebiin keessan soba ta'e waan inni soba ta'eef maal godhe? Ragaa itti ba'aa yookiin immoo mikniyaata isaa dhiyeessaa jechuudha. A maal jedha seetanii? 1 is factor of all natural numbers. Lakkoofsi tokko factorii lakkoofsoma hundaati. Lakkoofsota natural number yookiin immoo lakkoofsota uumamaati. Kun maalidha? This is true. Lakkoofsi tokko factorii natural numberiiti. Lakkoofsa kamiyyuu lakkoofsa tokko yoo baay'iftan lakkoofsicha hin argattu waan ta'eef factorii lakkoofsa positivity jechuudha. Number 2, there is no even prime number. Lakkoofsi prime number yookiin lakkoofsi kopxii ta'ee lakkoofsi guutuun hin jiru jedha. It is false because let us take number 2. Number 2 is even number. Lakkoofsa lama yoo fudhattan lakkoofsi lama even numberidha. Garuu maalidha? Prime numberidha jechuudha. Prime numberidha. Okay, 23 is prime number. Lakkoofsi 23 prime number. It is true. Prime number jechuun prime number maal akka ta'e egaa isiniif hiika fuulduraatti. Prime numberin lakkoofsa factorii qabaatu lakkoofsa lamaa ol factorii qaba yoo ta'e prime numberin factorii lamaa ol kan hin qabnedha. Fakkeenyaaf 23 gaa factoriin isaa meeqa? 23 factoriin isaa 23 fi tokko qofa jechuudha. Tokko qofa. 23 fi lakkoofsa tokko qofa. 23 tokko yoo hirtan 23 dha. 23 mataa isaatiif yoo hirtan tokko. Factoriin isaa kana lamaanidha jechuudha. Lakkoofsi factoriin isaa tokkoo fi mataa isaa qofa ta'e prime numberidha jechuudha. Prime number. Okay, if a number is natural number, lakkoofsi tokko natural number ta'e it is either prime or composite. Lakkoofsi uumamaa tokko yookiin compositeidha yookiin immoo primeidha jedha. Maal jettu kana? It is false. Maaliif? Because let us take number 1. Lakkoofsi tokko natural numberidha. Garuu it is not prime number, it is not composite. Lakkoofsa kopxiis miti, composites miti jechuudha lakkoofsi tokko. Kanaaf lakkoofsa uumamaa guutummaan guutuutti yookiin primeidha yookiin compositeidha jechuu hin dhorkiti jechuudha. Okay. 351 is divisible by 3. Divisible kan nuti jennu kana sirriitti akeekkadha. Lakkoofsi tokko hiramaa lakkoofsa tokkooti kan nuti jennu yoo inni hafteensaa 0 ta'edha jechuudha. Kanaaf 351 yoo 3 hirtan haftee yoo hin qabu yoo ta'e divisible jenna jechuudha. It is true. Kanaaf 351 3 hiraa ilaala. Hafteensaa 0 yoo ta'e it is true dha jechuudha. 2 square times 3 times 7 is the prime factorization of 84 jedha jechuudha. Kun egaa factorization 84 kanas egaa lama square 4 baay'isuu 3 meeqa 12 baay'isuu 7 84 fi prime factorization dha. It is false dha jechuudha. 63 is multiple of 21. 63 baay'ataa 21 lakkoofsa wayii 21 baay'istanii lakkoofsa 63 hin kenna yoo ta'e it is multiple of 63 jenna jechuudha. Kanaaf it is true dha jechuudha. Lakkoofsi 21 baay'atee 63 dhufu waan jiruuf
it is true dha jechuudha. It is true. Torba yoo fudhattan amma torba 21 yoo baay'iftan 63 waan dhufuuf it is multiple of 63 jennaa jechuudha. Right factor of 7 and 50. Factoriin torba barreessaa. Factoriin torba tokkoo fi torbadha. Kanaaf torba prime number dha jechuudha. 15 immoo 1 3 5 15 kun immoo this is composite number dha jechuudha. Factoriin isaa lama ol waan ta'eef is composite number jenna jechuudha. Factoriin 15 immoo 1 3 5 15 jechuudha. Okay. Let us continue. Observation jedha. Given two natural numbers h and p. Lakkoofsi uumamaa tokko h fi p yoo ta'an h is called multiple of p. Lakkoofsi tokko h fi p fudhannee lakkoofsa uumamaa keessaa h dhaa fi p fudhannee h'n multiple yookiin baay'ataa p ti kan nuti jennu baay'ataa p ti kan nuti jennu yoo maal ta'e jechuudha. If there is natural numbers q such as h is equal to q times p times q in this equation, lakkoofsi lama fudhannee lakkoofsonni h fi p fudhattanii h'n baay'ataa p ti kan nuti jennu lakkoofsi wayii dhufee lakkoofsi q ta'e tokko dhufee p dhaan baay'atee h kan kennu yoo ta'e ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf 63 inni amma nuti calculate goone sun 63 kan nuti amma calculate goone sun baay'ataa 21 ti jennee mitiire torba yoo fudhattan amma 63 baay'ataa 21 ti jennee mitiire 21 kana torba yoo baay'isne 63 kenna jechuudha. 63 waan kennuuf kanaaf 63 baay'ataa 21 ti jenna jechuudha. Kanaaf h and p fudhannee if h is multiple of p kun lakkoofsa ta'een baay'ate 63 yookiin h sana dhufuu qaba jechuudha. Kanaaf p is factor of or divisor jenna jechuudha. Factory yookiin hirmaataadha jechuudha. Hirmaataa h jechuudha. H is divisible yookiin immoo hiramaadha jechuudha. Hiramaa haftee malee hirama jechuudha. H is divisible of p. Haftee malee p dhaaf hirama jechuudha. Q is also factor of divisor of h jenna jechuudha. Q is yookiin lakkoofsi ta'e wayii sun kan h dhaan Q p baay'ate sun factor yookiin divisory jenna jechuudha. H is divisible by q. Kana fakkaata gaa h is equal to q p times q dha. Haa ta'u gaa isaan kun egaa haala kanaan jechuudha kan nuti define goonu. Definitionii lama tuqaa tokko irratti immoo prime number fi composite number asitti define godha. A natural number that has exactly two distinct factors, namely one and itself, is called prime number. Lakkoofsi tokko mataa isaatii fi lakkoofsa tokkoof factorii qofa kan qabu yoo ta'e mataa isaa fi lakkoofsa tokko qofa kan qabu yoo ta'e prime number dha jechuudha. Whereas natural number that has more than two factors is composite number. Factorii lamaa ol kan qabu yoo ta'e immoo composite number dha jechuudha. Mee fakkeenyaaf torba fudhadhaa. Torba factoriin isaa lakkoofsa tokkoo fi torba mataa isaa qofadha. Torba tokkoof yoo hirtan torba dhufa. Torba yoo hirtan tokko dhufa. Torba baay'isuu tokko baay'isuu torba waan ta'eef jechuudha. 15 yoo fudhattan immoo factoriin isaa meeqa? 1 3 5 15. Isaan kun hundi isaaniiyyuu meeqa? Factorii 15 jechuudha. Factoriin 15 kun egaa lamaa ol baay'inni isaanii waan ta'eef composite number ta'a jechuudha. Asirratti egaa lakkoofsa odd number fi even number adda baafadhaa. Odd number kan jennu haftee malee warra lamaaf hin hiramnedha jechuudha. Even numberiin immoo lamaaf haftee hiramanii haftee kan hin qabne jechuudha. Haftee kan hin qabne oodiin garuu lamaaf hiramanii haftee kan qabanidha jechuudha. Okay. Let us see this example.
is 80 prime numbers or composite numbers? Is 80 prime numbers or composite numbers? Why? Prime numberiin yookiin immoo composite numberiin 18 jiru. Is 80 a prime number? Observe that. Fakkeenyaaf 18 kun prime numberii fi composite numberii composite dha moo composite numberii dha moo prime numberii dha 18. 18 factorize godha. 18 factorize yoo goon tokko baay'isuu 18 dhufa 18 yookiin immoo 2 baay'isuu 9 18 dhufa 3 baay'isuu 6 18 dhufa. Kanaaf 1 2 9 akkasuma 3 6 warri kun factory 18 jechuudha. Isaan kun factory 18 kanaaf 18 composite numberidha jechuudha. Composite numberidha. Ammas example in itti aanee jira. Find prime numbers greater than 50 greater than 55. Lakkoofsota kopxii ta'an 50 olii fi 55 gadi ta'an barbaadeedha. Isaan kun egaa diddiirsitanii ilaaluudha jechuudha. 51 amma 3 baay'isuu 17 51 ni dhufa. So that 3 and 7 are factors. Factoriin isaa 3 fi 17 jechuudha. 52 2 baay'isuu 26 52 dhufa. Factoriin isaa 2 fi 26 akkasuma 52 siniin ta'a jechuudha. Mataa isaati waan ta'eef 54 2 baay'isuu 27 2 and 27 are factor of 54. So 53 53 garuu 53 garuu tokko baay'isuu 53 qofatu jira jechuudha. Tokko baay'isuu 53 qofatu jira waan ta'eef warri kaan compositeedha garuu 53 kopxiidha jechuudha. 53 kopxiidha jechuudha yookiin prime numberidha jechuudha. Kanaaf 50 fi 55 gidduu lakkoofsi prime jiru 53dha jechuudha. Okay. Let us solve this 2.3 question. Kazeda is 21 prime numbers or composite number. Lakkoofsi 21 prime numberidha moo composite numberidha maaliif jedha jechuudha. Lakkoofsi 21 mee ilaala. 21 primeidha moo compositeidha. 21 tokko firuu dandeenya, 3 firuu dandeenya, 7 firuu dandeenya. Kanaaf it is composite numberidha jechuudha. Why? We can factorize 2 times 21 21, 7 times 3 21. Kanaaf factoriin isaa 2 oli jechuudha. Factoriin isaa 1 3 7 21 2 oli. Kanaaf compositeidha jechuudha. Write true if the statement is correct and false otherwise. Kanaaf yoo dhugaa ta'e dhugaa jedhii yoo ta'u baate immoo soba jedhii jedha kan armaan gadii kana. There are 7 prime numbers between 1 and 20. Lakkoofsa 1 fi 20 gidduu prime number meeqa jiradha? 7dha. Lakkaaga lakkoofsa 1 fi 20 gidduu prime number jiran 2 irraa ka'aati. 2 3 5 jedhaati. 20 gaditti warra jiran warra hafan asitti guuta. Baay'inni isaanii 7 dhufuu jechuudha. Baay'inni isaanii 7dha. Dhugaadha jechuudha deebiinsa. 2 3 5 11 7 ta'uu danda'a. 7 11 kan biraa 13 17 19 meeqadha? 1 2 3 4 5 6 7dha jechuudha. Warri kun 1 fi 20 gidduu warra jiran lakkoofsa prime numberii ta'anidha jechuudha. Okay. 4 6 5 50 and 21 are composite number. 4 6 15 21 composite numberidha. This is true. The smallest composite number is 2. Lakkoofsi xiqqaan composite ta'e 2dha. False. Lakkoofsi 2
maalidha? Kooptiidha jechuudha. Kooptiidha malee kompoositii miti jechuudha. Dhibbaa fi tokko prime numberidha. Nearestituu dhibbaati. Lakkoofsi dhibbaaf tokko lakkoofsa prime numberii dhibbatti dhiyaatudha jedha. It is true jechuudha. Lakkoofsa dhibbatti kan dhiyaatu prime numberiin dhibbumaaf tokkodha jechuudha. 99 yoo fudhattan kompoositiidha waan ta'eef dhibbumaaf tokkodha jechuudha. No prime numbers greater than 5 in this with 5. Lakkoofsi 5 ol ta'e 5 olitti prime numberiin 5 dhumu hin jiru jedha. 5 olitti lakkoofsa 5 olitti lakkoofsi prime numberiin 5 xumuru hin jiru jedha. This is true jechuudha. Truedha. Calculate godhaa bira gahaa kana barbaadaati. Number series 28 composite number lakkoofsa 28 composite dha jedha. Yoo sirrii ta'e faaktaroota isaa listi godhi. Yes, sirriidha jechuudha. 28 composite dha. Faaktaroonni isaa immoo 1 2 4 7 14 28 dha jechuudha. Can we generalize if number is odd then it is prime? Lakkoofsi odd yoo ta'e prime dha jechuu dandeenya? No, this is no. Fakkeenyaaf lakkoofsi odd ta'e prime numberii hin taane jira jechuudha. Fakkeenyaaf 9 yoo fudhattan oddidha garuu composite numberidha jechuudha. Okay. Itti aanee gaaffii shanaffaan akkas jedha. Which one of the following is true about composite number? Waa'ee lakkoofsota composite kamtu dhugaadha? A. They are 3 pairs of factors. Factoriin isaanii sadiidha jedha. B. They are always prime numbers. Yeroo hundumaa isaan prime numberidha. C. They are do not have factor. Factoriin qabanidha. D. They have more than 2 factors. So the best or the correct question is D dha jechuudha. D dha jechuudha. Warri kaan sirrii miti jechuudha. Factorii sadii qabaadhaaf sadii ol qabaachuu danda'a. Always prime numberidha. Prime numberii ta'uu hin danda'ani. Factoriin qaban jedha caani. Factorii qabu. Factoriin isaaniiyyuu lamaa olidha jechuudha. So one is neither prime. Asirratti nooti kana ilaala. Lakkoofsi tokko primeis miti, compositis miti jechuudha. Lakkoofsi lama garuu only even prime number. Lakkoofsa evenii ta'e lakkoofsa kooptiiti jechuudha. Kooptiiti lakkoofsi lama jechuudha. Factor of number always less than or equal to the number. Factorsiin yeroo hundumaa factors of number are always less than or equal to the number. Factorii lakkoofsa tokko lakkoofsichaan wal qixa ta'uu danda'a yookiin immoo isaa gadi ta'uu danda'a malee irra caaluu hin danda'u jechuudha. Okay. Egaan barattoota barnoonni keenya har'aa kana fakkaataa waan guddaarraa barattaniitu jedhee yaada. Subscribe, share gochuun dagatiina. Egaan barnoota keenya fuula itti aanu yeroo biraa qabaadhee isiniifan dhufa. Akkasuma chemistry illee waliin gaafachaa jirtan dhawataan isiniin hojjedha. Egaan obsumaan na eegaan ergaa kootii yeroo gaarii isiniif haa ta'u.